Boqonnaa 5 wareegama Shinnigaa bara 1980. Hogganootii adda bilisummaa Oromoo Jaallan Leencoo Lataa, Xaahaa Abdii, Dr. Taaddasee Eebbaa fi Diimaa Naggoo Somaaliyaa Moqaadishoo dhufuun dirreetti dhagahame. Yeroon sun falmaa waraana mootummaa Itoophiyaa fi saamtota Somaaliyaa wajjin godhamaa turee fi hokkara gantootaan butunnee sanneen irraa kabsachuuf tattaaffii guddaarra yeroo turredha. Rakkina qunnamtii keessaa fi alaa, hir'ina galaa fi hidhannootiin hudhabnee fi muddamnee yeroo turredha. Carraa Jaallan Moqaadishootti argamuu kanatti dhimma bahuudhaan rakkina jaarmaa fi dhiyeessii irra aanuuf walgahuun barbaachisaa fi murteessaa ta'uun mul'ate. Jaallan Bariisoo Waabee fi Abbaa Xiiqiin Sarmuu Arba Guugurraa godina Bahaa dhufanii Jaallan Gadaa Gammadaa fi Doorii Bayhaamoo wajjin wal mari'atanii Somaaliyaatti bobbahuun akka feesisuu murtii irra gahuu miseensota koree godina Bahaa beeksisan. Qophii fi akkaataa deemsaa qindeessuuf wanneen godhamuu qaban irratti mariin miseensota koree gidduu fi koree godina Bahaa geggeeffame. Eenyummaan warra bobbicharraa hirmaatanii karaa beekaan argamuu fi galaa yookiin maallaqnii fi uffatni karichaaf tolu kan akka marxoo fi imaamataa fa'aa akka qophaa'uu fi akkaataa qunnamtiin dirree fi Somaaliyaa gidduutti jiraatuu qabu irratti mari'atamee murtii irra gahamee qophiitti seename. Yeroo torban laman caalle keessatti qophiin xumurame. Yeroo qophii san keessatti Jaal Bariisoo Faan dookumentii walgahii Moqaadishoo irratti ragga'an wixinaa turan. Hirmaattonni bobbichaa Bariisoo Waabee yookiin Magarsaa Barii durataa adda bilisummaa Oromoo, Gadaa Gammadaa yookiin Damisee Tacaanee ittaanaa durataa adda bilisummaa Oromoo, Abbaa Xiiqiin Sarmuu yookiin Abboomaa Mitikuu miseensa koree gidduu adda bilisummaa Oromoo, Doorii Bayhaamoo yookiin Higgazuu Bantii miseensa koree gidduu adda bilisummaa Oromoo, Falmataa Guutamaa yookiin Umar Ibraahim ittaanaa durataa godina Bahaa, Faafamdooyyoo yookiin Hawwiyyaa miseensa damee waraanaa godina Bahaa, Irraanaa Qacalee dabballee godina Kibba Bahaa, Marii Galaan dabballee godina Bahaa, Qeerransoo Abdiisaa Darasaa Mucaa Laga Gabaa dabballee godina Bahaa, Dhaddachoo Mul'ataa miseensa waraana bilisummaa Oromoo godina Bahaa turan. Jaal Faafamdooyyoo waraana Somaalee kan Alii Nuur warra Mulluu hogganu keessatti miseensa ture booda achii bahanii Jaal Jigsaa Dooguu wajjin adda bilisummaa Oromootti makaman. Isaan lachuu ajajootii waraanaa fi miseensota koree gidduu godina Bahaa ta'uuf gahaniiru. Jaal Faafamdooyyoo Oromoo Hawwiyyaa fi kan Somaalonni Somaaleetti beekanidha. Akkatti kalloorraa qodaa rasaasa itti naqatan tolfatan waraana bilisummaa Oromoo barsiisaa ture. Qaroo fi goota jabaadha. Jaal Irraanaa Qacalee obboleessa Sheek Obsaa Qacalee miseensa gumii sabaa fi gaafatamaa birkiilee horoo oomishaa fi istoorii kan turee fi bakki dhaloota isaa baddannoo tahedha. Barnoota baranee fi kan quraanaas qaba. Dabballoota olaanoo godina Kibba Bahaa keessaa tokko ture. Jaal Marii Galaan sheekaa fi dabballee waraana bilisummaa Oromoo godina Bahaa ture. Dhalootaan oborraa fi barataa ture. Moggoosaa kan miseensa garuu haajaa uummataa fi dabballee waraana bilisummaa Oromoo cimaa ture kan lola irratti wareegame kan isa seetan akkan tahin hubadha. Inni Shinnigaatti wareegame qaamaan xinnaa, inni lola irratti booda kufe qaamaan irra guddaadha. Jaal Qeerransoo Abdiisaa ijoollee waggaa 17 gadiiti. Dhaaba keessatti guddataa fi barachaa kan turedha. Darasaa waan tureef quraanas tolchee beeka. Salaata shananuu yoo lolaa fi amnarra hin jirre hin dabarsu. Bakki dhaloota isaa Laga Gabaati. Jaal Dhaddachoo Mul'ataa miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan duraan biyya Somaalee dhaqee qawwee fudhatee erga deebi'ee booda waraana bilisummaa Oromootti makamedha. Lasuul Barasan Somaaleen nama Islaama ta'ee kan ittiin adda baafattu shaadaa afaan Arabaan jechisiisuu yookiin qabachiisuudhaani. Shaadaan waaqa malee waaqni hin jiru, Lasuul ergamaa Rabbiitii jechuudha. Yoo beekanii jedhan nagaan geggeessite, yoo hin beekan ta'e garuu miidhaa turte. Yerootti tole qofa soomantii yookiin salaatti. Kan hin hannee fi kan hin saamne dhiira mitii jecha loonii fi gaallan uummata keenyaa hatti. Tiksituu horiillee akkuma kurupheetti ajjeesaa oolti. Kana gochaa bakka bu'aa amantii Islaamaa of gooti. Of tuulummaanis waan biraati. Nuti Araba faranjiin ofumaaf addaatti malee hundeen ishee Somaaleedhaa jetti. Kanaaf haga danda'ametti warra Islaamummaa lafa yookiin karaa fi afaan Somaalee beekan bobbichaaf filataman. Sadeen booda erga gahanii dafanii dirreetti deebi'uun nagaan ga'uu akka dhaggeessisan yaadamee ture. Yeroos aanjaan qunnamtii miillaan alaa tokkoyyuu hin turre. Bakki irraa geggeeffaman miilla sadeen lolahaa oborraa fi gabii baha biroo gidduu laga gaaleetiiti. Uffata irraa jijjiirree kilaashkoovii fi piistoolota hidhatan irraa hambifnee qawwee tokko dhukaastu 5 rasaasota 5 wajjin kennamee fi saafaa booda geggeessine.
qawween moofaan kan kennameef akka saamtuu fi bineensa ittiin ofirraa ittisaniifi. Mucaa warra baatee yookiin jarjartuu kan qawwee hidhachuuf Somaaliyaatti qophaa deemaa turetu shiftoonni Ogaaden jaallan fixuu gandarraa dhagahee rifatee of duuba deebi'ee waraana bilisummaa Oromoo baddaa bobbaarra turetti hime. Waraannis mooraa Dubbeetti odeessicha dabarsinaan mucaarraa qorachuuf itti bobbaane. Cuunfaan odeessasaa ani waraana bilisummaa Oromoo bira dhaqee akkan qabsaa'uu fedhu gaafannaan ati ijoolleedha amma galii xiqqoo guddadhuu kottuu naan jedhanii gaddeen Somaaliyaa dhaqee qawwee fudhee deebi'uun makamuun barbaade warra jalaa badeen deeme utuun deemuun naannoo Somaalonni qubatan ergan ga'ee namoota yaa'aniin fagootti argee itti hiiqeen utuu isaan nan argin dubbii isaanii caqase afaan keenya dubbachuu isaaniin dhaga'ee irraa hiiqee utuun faana deemuu gandatti dhufne isaan hidhattoota Somaalee ganda keessa turaniin qajeelfamanii gara humna Somaalee kan moggaa gandaa qubatee tureetti geeffamanii ani boodaan dhufeen ganda keessatti hafee gaala bobbaafne haga qumbiitti dhufaa waan turreef afaan Somaalee nan dhagahaa garuu tolchee hin dubbadhu gandi goolamaa ture eenyu jedhanii na gaafannaan ani beekuu fagoottin arge malee waliin deemaa hin turre ani qophaan deemaan jiraan jedheeni walakkaa guyyaa erga achi turame booda sagaleen dhukaasaa hurrumtaan walitti dhaabbatee dhagahame. Namoonni fiiganii ganda seenuudhaan jara hundanii fixanii jarri Oromoo ofiin jedhu Islaamaa fi Amaaratti adda bahaa jennaan ni didanii waliin nu dhiisaa yookiin waliin nu fixaa jedhanii gandi ni rifate anis guddaan nahee osoo isaan wal keessa maraniin lohee ba'ee kute of duuban deebi'ee gammoojjiitti bakka mooraan keenya jiru hin beekne waraana keenyas hagan galutti hin argine kanaafin erganas ga'ee waraanatti himee jedhe waan inni jedhe hunda teeppiidhaan kaasettiitti waraabne. Kan karaa beekaa gooneef Suleemaan ture. Suleemaan nama dhalootaan Oromoo anniyyaa gandi isaa dhassaa yookiin gowgow ta'ee fi bara lolaasan ajajaa waraana Somaalee ture kan dhiisee ganda isaatti galedha. Namoota 11 tahanii yaa'aa turan keessaa kan lubbuun hafee galee isa duwwaadha. Inni galee dhokatee jiraachuu olloota isaarraa odeessa dhageenye. Humni itti bobbaafamee qabamee dhiyaate. Yeroo qoratamuu kanasii gadii kana nutti hime. Mooraa Gaalettiitii bobbaanee gaafa guyyaa 5ffaanatti fakkaata. Naannoon sun Shinniggaa jedhamti. Qubsuma Ogaadeni. Gandi achi jiraachuu utuu hin beekiin itti dirmine. Waraanni guuttadaa laabaar shiftoonni Somaalee toora san jiraachuu erguma isaan dura nu arganii barre. Ganda keessaa nu baasanii waraana qubatee taahuttu nu geessan. Namoota anaan wal beeknu keessatti argeera. Kan fuudhee deemu ana ta'uu fi namoota keenya ta'uun ibseef qawwee ittiin of eeguuf nuuf kenname nu hiikkachiisan. Nagaa waan barbaadneef diddaa malee ijoolleen akka hiikkattu goone. Nu sakatta'anii maallaqa hoggantoonni hiratanii baatan kiisha isaanii keessaa arganii fudhatan. Nu qorachuu jalqaban. Anaa fi faafan malee warri kaan waan afaan Somaalee hin beekneef anumaaf isatu gaaffilee isaaniif deebii kenne. Oromoo fi Islaama malee Habashaa akkan ta'in gara mootummaa Somaalee deemaa akka jirruu fi diinummaa Somaalee akka hin qabne itti himne. Yeroo gaafatamanitti hoggantootaafis afaan hiikne isaanis kanuma nuti lamaan jenne jedhan. Jarri waan nuti itti himnu dhaga'uu didanii Habashaa jechuu jalqaban. Isin waraana Oromoo kan ibsaa hordofaa warra dhihoo gooroo re'eetti nu dhaheessanii har'a gumaa sanaatu bahaa jedhanii nutti dhaadachuu jalqaban. Warri ajajootaa namoonni 5 moggaatti bahanii wal mari'atanii dacha'an. Lama lamaan akka walitti nu hidhan waraana isaanii ajajan. Waraana keessaa moggaatti nu baasanii hiriira nu galchan. Akka shaadaa qabannu nu ajajan. Warri beeknu shaadaa qabanne. Islaamni as ba'aa jennaan ani bahuu feenaan narraa hiikan. Moggaatti hin ba'e. Warri na beekan inni Somaaleedhaa dhiisaa jedhan. Warri kaan nuti Oromoodhaa Amaara miti. Diina Somaalees miti. Amantiidhaan addan baanuu waliin nu dhiisaa yookiin waliin nu fixaa jedhanii wacan. Achi garagalanii akka ciisan ajajnaan akka ajajaman godhan. Girnoof tokkoo fi kilaasha 9 itti ramadanii hurrumtaan fixan. Anis akkan du'ettan of lakkaawe nan hadoode. Achi na oofanii borumtaan na lakkisan. Akkatti awwaalan hin argine. Wanti ajjeesaniif ijaalota duraanii fi maallaqa argan sana fudhachuuf natti fakkaata. Maallaqa hambifatanii yoo lakkisan mootummaa Somaaleetti nu himatanii nu adabsiisuu jedhanii sodaachuu hin oolle. Galee kaniin utuu hin gabaasiin dhokadhee jiraadheef isaan dhumanii ani hafuun waan na qaanfachiisee fi isinis nan dhiiftanii jedhee waanan sodaadheefi jedhe. Sagaleen isaa kaasettiitti waraabamee ture. Kan jaallan geggeessine gaafa eebila 10 bara 1980 waan ta'eef erga guyyoota 5 booda gaaga'amichi mudate jaallan keenya kan dhuman gaafa eebila 15 bara 1980 ta'uu isaati.
maaliif karaan durfamee hin qoratamin hogganoonni sunneen wal faana akka bobbahan maaliif godhamee gaaffilee jedhanii fi kan biraas mataatti nama dhufuu danda'u. Deebiin isaa furmaata walgahiin deemamuuf fiduu ilaaluu malee balaan mudachuu akka malu yaaduu hanqachuun dadhabbii keenya ta'uu danda'a. Kan itti deemamaa jiru gara mootummaa Somaalee waan ta'eef namoonni hedduun tokko fi murnaanis Somaaliyaa dhaqanii qawwee fudhatanii waan deebi'aniif utuu balaan hin mudatiin akka gahamu abdachuudhaani. Sana malees namichi daandii akka agarsiisuuf ergame Suleemaan horiin guddaan kaffalamee fi akka geessu godhame hamtuurraa maksee fi yeroo waraana Somaaleen walitti bahanis dubbatee nagaan akka dabarsu abdachuudhaani. Murna saamichaaf gooroo re'ee dhufee deebii irratti rukkutamee wanneen saaman irraa buufame ni qunnamu jennee hin shakkine. Kanneen godina bahaarraa dabalaman malee eenyu akka bobba'u kan murteessan hogganoota mataa isaanii waan turaniif murtii isaanii jijjiirsisuuf nuti warri hafne dhiibbaa hin goone. Lamatti qoodamanii karaa maaliif hin deemin gaaffiin jedhu ammas ni ka'a. Akkuma olitti ibsame balaan akka mudachuu danda'u shakkii fi yaaddoo dhabuun dadhabbii fi badii hunda keenyaa ta'uu danda'a. Gaafas garuu Somaaleen firummaaf itti deemamu namoota keenya ni fixxi jedhamee hin yaadamne. Isaan keessaa umuriin angafni Jaalbarii Sowaabee yookiin Magarsaa Barii umuriin isaa 30 gara jalqabaa fi quxisuun Jaalqeerransoo umuriin isaa 15 yookiin 16 ture. Hundi isaanii fayyaa fi jajjaboo turan. Nuti yaaddoo malee isaanis fuula ifaan gammachuudhaan adda baane. Kan nuti eegne erga mudatee gaddaan waxalamne of duuba deemnee yaaduun sheenaa fi gaabbiin nu waade. Faaruun maal dhaamanii jaalleewwan qabsoof kufanii jedhamu yaadannoo isaaniif qophaa'ee faarfame. Kanneen irraa hafne hogganoota umurii fi beekumsaanis duubaan hiriirru ture. Gaddaa fi rifaatuu san irra aanuun bakka isaanii fi bakka ofii keenyaa buunee qabsootti fufsiisuun qabsoo hadhooftuu nu gaafate. Wareegamichi waggaa tokkoo fi walakkaaf dhoksaatti qabame guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi ayyaana bara haaraa irratti beeksifame. Waldaa Laggeen Gaalettii fi Hoomachootti amajji 1 bara 1982. Yeroo fi bakki isaa adda haa ta'u malee muddee 23 bara 1981 godina dhihaa Gidaamii ganda Giraay Maayii jedhamutti jaallan torba summii ergamtoonni diinaa nyaachisaniin bakka tokkotti dhumanii Jaal Daawud Ibsaa akka carraatti irraa hafeera. Gochaa suukkanneessaa san kan hogganoota gandaa fi onaa raawwachiise Nugisee Fantaati. Gaafatamaa paartii Dargii kan Wallaggaa ture. Jaallan gaafa san summichaan galaafataman kanneen armaan gadiiti. Yohaannis Dinqaa, Suleemaan Raggaasaa, Hinsarmuu, Tottoobaa Waaqwayyaa, Adam Amaan, Shaanqoo, Taaddasaa Shorroofaa. Godina Bahaattis miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan lola irratti waraanarraa adda bahe farreen ajjeesanii harka muranii diinatti geessaniiru. Humna keenya diina marsiisanii saglii guutuufaa bakkeetti ficcisiisan tureera. Lola irratti kan ta'u kuffiisanii kufuu waan tureef hanga isa gadheen kophaatti hidhannoo malee argattee nama galaafattuu fi summiin nama hobbaafachiiftuu nama gubu. Kutaattaanu boqonnaa 6ffaan itti fufna. Barreessaan Jaal Lukaasaa Bakakkoo kan seenessa Biqilaa Amanuuti ammaaf kanuma. Nagaan. Sabine Suma